Poolisiin qondaala ABO obbo Baatee Urgeessaa irratti himata haaraa bane. Himanni kun erga kaleessa manni murtii obbo Baatee Urgeessaa fi konkolaachisaa Hayyuduree ABO obbo Daawud Ibsaa obbo Wandasan mirga wabiin akka gadhiifaman ajajeen boodaa jedhame. Akka abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa himanitti himanni kun erga manni murtii ajaja laateen booda himata baname. Oduma wal qabateen miseensi ABO gameessi obbo Gadaa Gabbisaa kamisa kaleessa mana murtii aanaa magaalaa Burraayyuutti dhiyaatanii kan turan yeroo ta'u garuu poolisiin ragaa dhiheeffate akkan qabneetu gabaafamee jira. Guyyoota 52 to'annoo isaa jala kan turse poolisiin aanaa magaalaa Burraayyuu obbo Gadaa Gabbisaa irratti himata dhiheeffachuu hin dandeenye. Garuu baallama Eblaa 4 bara 2021 dilbata dhufaa jiru kanarratti akka dhiheeffatu manni murtii ajaja laatee jedhame. Poolisiin namoota manni murtii mirga wabiitiin akka hiikaman ajaje gadhiisuu diduun kun isa duraatii miti. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti namoonni nagaa lama raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Ajjeechaan roobiidhaan gaddaa raawwatame kun galgala sa'aatii biyyaa 11 irratti yeroo ta'u gochi kunis jiraattota ganda baadiyyaa Waamaa Toobbaraa Rashid Jibriil Bulchoo fi Nasruu Waaq jiraarratti bakka Tulluu Leencaa jedhamutti raawwatame. Oromoonni ajjeefaman sunis osoo dubartii takka gara mana yaalaa geessaa jiranii raayyaa ittisa biyyaatiin qabamanii bosonatti erga geeffamanii booda rasaasan rukutamanii ajjeefaman. Namoonni ajjeefaman sunis sababa inni tokko rifeensi isaa dheeraa ta'ee fi jedhu jiraattonni dubbifne. Waraanni mootummaatti dhufee yaadanii qoratanii nama badii hin qabne lubbuu baasuu isaanii beeka. Eessatti kun kan ta'e? Godina Wallagga Lixaa mana Sibuu. Ganda kam? Ganda Waamaa Toobbaraa. Gochaa kun wantee gaafa roobii sa'aatii 11 keessa raayyaa ittisa biyyaati. Naasiroo Gaadii Jiraaraa fi Rashid Jibriil Bushooti. Tolemee namoonni humna raayyaa ittisa biyyaa haleellaa kana raawwate humna duraan achi ture moo yeruma haleellaa kana geggeessan bakka biraarraa dhufan? Bakka biraarraa dhufanii. Mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan ammoo bulchiinsi naannichaa ajjeechaa raawwatame kana ilaalchisuun waan godhe qaba. Namoonni ajjeefaman awwaalamanii amma eessatti argamu? Namoonni awwaalamanii gandi Waamaa Toobbaraa jedha. Bakka itti ajjeefaman erga tursiifamee booda gara hospitaalaa geeffamanii achirraa ammoo maatiif kennamuu jiraattonni himanii jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaa naannichatti bobbaafamee jiru maqaa waraana bilisummaa Oromoo shanee waliin hidhata qabduu jedhuun jiraattota bobbaa fi gala dhoorgaa akka jiranillee jiraattonni himatanii jiru. Ajjeechaan lixa Oromiyaa magaalotaaf baadiyyaa keessatti humnoota mootummaa Itoophiyaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu kun isa duraati miti. Caasaaleen mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduu jedhuun dargaggoota hedduu adamsanii ajjeesuu fi hidhuu irratti bobbaan bubbulanii jiru. Achuma Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti Oromoonni hedduun hidhamanii murtii malee dararamaa jiru. Lakkoofsi isaanii akka malee dabalaa jira. Hidhaan kunis gandoota Aallee Huwwaa fi Gomboo Kooraa keessatti ni jabaataa jiru jiraattonni. Hanga ammattis dargaggoonni dhiheenya kana barnoota isaanii xumuran hedduun maatii isaanii waliin hidhatti guuramanii murtii haqaa malee dararamaa jiru jedhame. Egaa akkuma beekamu keessattuu immoo dargaggootaa fi qeerrotaan immoo baay'ee haala ulfaataadha yeroo inni amma keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma addana keessaa naannoo akka Daabbii namni jedhamu intaraansii fudhatee qabdii darbisaallee kan argate Nagaasaa Magarsaa Dheerisaa kan jedhamu Abdii Kanaa Yaadataa kan jedhamu Daawit Taliilaa kan jedhamanii naannoo Gomboo Kooraa irraa jedhamanii amma guyyaa tokko bakkee keessattumaa bulchanii kan jiranii waan garaagaraa gaafataa turanii reebaa turan jechuudha. Amma deebisanii naannoo bulchiinsa magaalaa Dongoroo jedhamtu ganda duwwaa tokko kaambii isaanii keessatti hidhanii jiru jechuudha ijoollee kana harbanii. Kana malees naannoo Haallee Waaddoo jedhamurraatti namoota gara 5 kanan ammatti maqaa isaanii qabattee jiru hidhamanii jiru jechuudha. Isaanis Gamtaa Kaffaalee, Toomaas Takilee, Ifiree Babbashuu, Amaanu'eel Abiraam, Yoseef Waggaayee mootii kun amma harka jarreen kanaa keessa jiru jechuudha. Isaan kana keessaa amma fakkeenyaaf Ifiree Babbashuu namni jedhamu abbaa maatii abbaa ijoollee lamaati. Qaamni miidhaa kana raawwachaa jiru hidhaa kana raawwachaa jiru humna addaa naannoo Oromiyaati moo raayyaa ittisa biyyaati? Humna addaa naannoo Oromiyaati, humna addaa poolisii, humna addaa jedhamanii kan beekaman jechuudha. Eessatti amma hidhamanii kan jiran namoonni amma ati maqaa eertu kun? Namoonni kun kan isaatti hidhamanii jiran gariin isaanii bulchiinsa magaalaa Dongoroo keessa jiru. Gariin isaanii immoo aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo keessatti hidhamanii jiru.
namoonni hidhaman kanneen yeroo gara mana hidhatti geeffaman ijji isaanii lameen huccuudhaan hidhamee akka geeffamantu gabaafame. Ganna sadeen dabran kana namoonni nagayaa bayanii galuu dadhabuu himu jiraattonni odeeffanne. Bulchiinsa magaalaa Dongoroo jedhamu keessatti dargaggoonni hedduun humna addaa poolisii Oromiyaatiin hidhamanii akka jirantu gabaafamee jira. Bulchiinsa magaalaa Dongorootti dargaggoonni hedduun humna addaa poolisii Oromiyaatiin hidhamanii jirus jedhame. Kanneen hidhaman garii ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira sababa jiruun akka taheetu gabaafame. Humni waraana mootummaa naannichatti bobba'ee jiru gochaalee akka ajjeechaa fi dubartoota humnaan gudeedu irratti bobba'anii akka jiranillee jiraattonni himataa jiru. Kutaan Oromiyaa gara lixaa Wallaggi ganna lamaa oliif ajaja kumaandi poosti yeroon kaafamu hin beekamneen bulaa akka jirtu beekamaadha. Waraanni Itoophiyaa Tigraay keessatti namoota nagayaa 15 haala suukanneessan ajjeesuu ragaan bahe ni mul'isa. Akka ragaan BBC Afrikaa mirkaneessatti namoonni 15 kaaba Tigraayitti loltoota Itoophiyaatiin jumlaan ajjeefamanii jiru. Seensa ji'a bitootessaa dabree kana viidiyoon 5 walitti aananii kan waraabaman marsaalee hawaasaa irratti facaafamanii jiru. Akka viidiyooleen bayan mul'isanitti waraanni meeshaa hidhatee fi uffata dambii waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa uffate namoota meeshaa maleeyyii itti dhukaasanii erga ajjeesanii fi reeffa isaanii ammoo hallayyatti gatan agarsiisu mul'atee jira. Ajjechaan gara jabummaa kunis kaaba Tigraay naannoo waraanni Itoophiyaa fi humnoonni TPLF itti wal waraanaa turan handaara magaalaa Mahabar Dangot jedhamutti akka taheetu gabaafame. Gareen qorattoota BBC Afrikaa xinxaltoota miidiyaalee Bilinkaatii fi Niwsii waliin hojjechuun bakka ajjechaan gara jabinaa kun itti raawwatame adda baasee jedhame. Jiraattonni naannichaatis ajjechaa kana waraanni Itoophiyaa raawwachuu maddeen itti himanii jiru. Akka jiraatan magaalaa Mahabar Dagoo firoonni isaa 3 jala ajjeefaman tokko himutti raayyaan ittisa biyyaa namoota nagayaa 73 fudhatanii deeman erga gaafa saniitii as waa'een namoota sanii hin dhaga'amne jee. Loltoonni ajjechaa san raawwatan afaan Amaaraa akka dubbatan viidiyoo kanarratti dhaga'amee jira. Namni viidiyoo waraabaa ture namoota rasaasni itti baname kanneen lubbuun hafan yoo jiraatan akka ajjeefaman ajaju sagaleen isaa dhaga'amaa ture. TPLFif raawwatee jira gara jabummaa isaanirraa barree fi boba'aan silaa jiraate akka hindoota gubna sagaleen jettus dhagahamaa ture. Viidiyoo kana keessatti Human Rights Watch'tti Daarektarri gaanfa Afrikaa Laatishiyaa Baadar miidhaaleen hedduu hamaa ta'anii fi gurguddoo naannicha keessatti ji'oota dhiyoo keessa raawwataman argaa turuu mirkaneessanii garuu viidiyooleen kunneen sirritti kan nama rifaasisanidha jedhan. Taateen kunis qorannoo dabalataa akka barbaachisu dubbatanii jiru. Gochi kun akka yakka waraanattis ni ilaalamaa jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa yakka naannicha keessatti raayyaan ittisa biyyaa raawwatamee jiru haalaa ture garuu qorannoon walabaa akka geggeeffamu hayyamee jira. Yakka ajjechaa namoota nagayaa kanaan waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraas adda durummaan himatamaa turanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ajjechaa suukanneessaa lixa Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwatame ilaalchisuun mootummaa federaalaa akeekkachiisee jedhame. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraa irraa bahe kun erga ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatameen booda ibsa gaddaa baasuun nuffisiisee jira. Kanaaf mootummaan federaalaa rakkoo kana hatattamaan hin furu taanaan waltaanii waliin jiraachuun saboota rakkoo keessa jira yaaddoo jedhu ibsee jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagar ibsa guyyaa kaleessaa Eblata akka 2021 baasaniin mootummaan federaalaa Itoophiyaa ajjechaa fi buqqeensa dhalattoota saba Amaaraa irratti fuulleffate hatattamaan akka furu gaafate. Pirezidaantichi ibsa baasaniin gochaawwan raawwatamaa jiran irraa mari'achuu fi irraa dubbachuus hin barbaannu yeroo garagaratti ibsa gaddaa baasuun nu nuffisiisee jira jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraa irraa kaleessa bahe kun ajjechaa kibxata dabre Wallagga lixaa Baabboo Gambeel ganda Bonee jedhamutti raawwatameen namoonni 28 ajjeefamuun gabaafameen booda. Ajjechaa kana booda mootummaan naannoo Oromiyaa fi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad ajjechaa kanaan gaddatti dhagahame ibsanii kanneen haleellicha raawwatan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajajatanii turan. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa uummata nagaa irratti raawwatame kanaaf qaama ABO shaneetti yeroo jiru ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa dhimma kana ilaalchisuun miidiyaalee gurguddaa akka Aljaziiraa fi VOA irratti deebii laataniin qaamni ABO shanee kan mootummaan himatu waboo akka hin ta'in mirkaneessanii ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatameef gaddatti dhagahame ibsuun gochaa kanas qaamni walaba ta'e akka qoratu dhaamanii jiran. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagar ibsa laataniin ajjechaa fi buqqeensa naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti dhalattoota saba Amaaraa irratti raawwatamu hir'isuun osoo danda'amu yeroo irraa gara yerootti dabalaa jira jedhan. Kanaaf sababni ammoo jibbaa fi seenessa jibba saba Amaaraa irratti waggoota dabran facaafamaa bahe ta'uu dubbatan.
pirezidaantichi akkuma mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni ajjechaa kana raawwate ABO shaneedha kan jedhu yeroo ta'u ABO shanee gareen jamu Amaara addatti baasee haleeluun beekama ja'a. Gama Khaanin naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti gareen bilisa baasaa Gumuz lammiilee Amaaraa ajjeesaa fi buqqisaa jiraachuu ibsee jira. Obbo Aganyaw itti fufuun dhumaatii suukanneessaa ajjechaa godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Boonitti raawwatame daa'immanii fi haadholiin ajjeefamuu fi lammiileen buqqa'uu ibse. Akka ibsa Aganyaw kanatti mootummaan juntaa wayyaanee guyyoota 15 keessatti dhabamsiise rakkoo kana maaliif furuu dadhabe gaaffii jiru akka kaafnu dirqamaa jirra nutis ibsa gaddaa baasuun nu nuffisiisee jira je. Kanaaf mootummaan federaalaa rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti furmaata akka itti kennu gaafanna kan jee Obbo Aganyaw rakkoon kun hatattamaan hin furamu taanaan wal danda'anii waliin jiraachuu uummattoota kan miidhu waan ta'eef mootummaa naannoo keenyaa akka malee yaaddeessee jira je. Dabaluunis aangawaan kun ijaarsa biyyattii irratti garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a garuu ajjechaa daa'immanii fi haadholii irratti raawwatamu maal gochuuf jechuun dubbatan. Osuma du'aa jirru tokkummaa Itoophiyaaf ni dhaabbanna kan jedhan Aganyaw nu ajjeesanii ilaalcha Itoophiyaaf qabnu akka jijjiirru qaamolee yaadan hin milkaanii je. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmedis ibsa gabaabaa Tiwiitaraa fi Feesbuuk isaa irratti maxxansaniin Itoophiyaan aarsan jiraattee ammas aarsan itti fufti jechuun barreessanii jiran. Obbo Aganyaw Tashaagar ibsa isaa keessatti ABO shaneen naannoo Oromiyaa bira dabree naannoo Amaaraa keessa seenuu ibsee qaamonni gariin ABO shaneen naannoo keenya keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu nutti himuu fedhu ibsas akkaataa itti baafnu nu gorsuu barbaadan kun ta'uu hin qabu je. Akka ibsicharraa hubatamutti dhiyeenya kana godina addaa saba Oromoo Wallootti ajjechaa humnoonni addaa naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti raawwatanii fi ibsa mootummaan naannoo Amaaraa baase balaaleffachuun ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa qeequuf kan kaa'ame ta'uu namoonni hedduun dubbatanii jiran. Komishinii Poolisii Oromiyaatti Komishinar Araarsaa Mardaasaa ibsa miidiyaaleef kennan keessatti haleellaan lixaa Oromiyaa Baabboo Gambeelitti raawwatame addatti saba Amaaraa irratti kan fuulleffatee miti jedhan. Ajjechawwan akkanaa godinaalee lixa Oromiyaa keessatti yeroo raawwataman kun kan jalqabaati miti. Bitootessa dabre ajjechaa wal fakkaataa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwatameen namoonni 22 ajjeefamuun ni yaadatama. Jalqaba ji'a Sadaasaa keessa ammoo Wallagga Lixaa Gullisottis lammiileen nagaa 50 ol hidhattootaan ajjeefamuun kan yaadatamudha. Baqattoonni Oromoo kuma sadiigaan magaalaa Sana'aa keessatti mormiirra turan humnaan kaafamanii gara magaalaa Zamaar jedhamutti geeffamuu maddeen gabaasanii jiru. Baqattoonni kanneen miilan bulchiinsa Huutii keessaa gara magaalaa Adan akka seenaniif dirqisiifamaa jirus jedhamee jira. Gammachiis Magarsaa dabalata qaba. Erga ajjechaa suukanneessaan ta'e Yaman magaalaa Sana'aa keessatti baqattoota irra jireessi isaanii Oromoo ta'an irratti raawwatameen as baqattoonni Oromoo waajjira UNHCR duratti mormii gaggeessaa turanii jiru. Baqattoonni gaaffilee gaafataniif deebii dhaban kanneen guyyoota 26 waajjira dhaabbata dhimma baqattoota UNHCR duratti sababni mormii gaggeessaa turaniif namoonni ajjeefaman lakkoofsi isaanii gad xiqqaate himamuu fi reeffi namoota dhabamsiifamanii akka baafamu kan gaafatu ture. Akkasumas baqattoonni gara biyyaatti deebi'uuf humna hin qabne Yaman keessatti maallaqa gaafataman kan jedhus dabalataan ture. Garuu kaleessa galgala waraana Huutii baqattoota waajjira UNHCR dura buufatanii turan humnaan kaasanii konkolaataa torbaan fe'anii gara magaalaa Zumaar jedhamtu kiiloomeetira 30 Sana'aa irraa fagaattutti geessuu isaanii namni qabaasan jalaa miliqee tokko BBS'tti hime. Namni baqattoota Oromoo humnaan kaafamanii fi amanitti bilbiluu himu tokko akka jedhutti gammoojjiitti nu geessaa jiru rasaasaan isin finna jedhanii nutti dhaadachaa jiru waan ta'eef yoo nu fixanis quba nu qabaadhaa jechuun natti dhaamaniiru jechuudhaan dubbate. Dabaluunis bilbila isaanii nurraa guuraa jiru kana booda nu argachuu hin dandeessan sagalee keenya addunyaadhaan nuuf hojii jedhee dhaamsa isaanitti dhaammachuu dubbata. Koominitiin Itoophiyaa Yaman mootummaa Itoophiyaa waliin qindoomee dhiibbaan kun baqattoota Oromoo qofarratti akka cimuuf hojjetaa jira jechuun himatu baqattoonni kuni. Baqattoonni waajjira dhimma baqattoota UNHCR magaalaa Sana'aa duraa kaafamanii amma gara gammoojjiitti geeffaman hundi isaanii Oromoo ta'uu kan himu BBS'tti odeeffannoo kan laate namni kun odeessi gaba dhumaarra bahee garuu baqattoonni Sana'aa keessaa fe'aman gara magaalaa Xayiif jedhamu akka geeffaman hima. Baqattoonni kanneen miillaan gara magaalaa Aden akka seenan taasifamanii jiru jedha baqataan kun. Gama biraatiin magaalaa Sana'aa keessa Oromoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuu kan himu namni kun bitootessa 2021 humnoonni garee Huutiin mana hidhaa keessatti haleellaa raawwatanii yoo xiqqaate namoota 450 lubbuu isaanii galaafatamus dubbata. Egaa halkan ja'a saddeet irraa jalqabeeti waraanni achitti makiinaadhaan nurratti bu'uu jalqabe magaalaa Sana'aati warra gartee lubbuu obboleeyyan isaanii kan itti mana hidhatti hidhamuu kan falmachuudhaaf hiriira addeessine guyyaa digdamii ja'a gaggeessaa turan irratti kan itti mana raawwate mooraa UNHCR mooraa baqattoota duratti reebicha nurra dhaqqabu akkuma guyyaa kanisa dabre gartee bakka takkatti nurratti ba'ansanitti arrallee nurra duudhanii bakka takkatti waraana hangana jedhamne nurratti duulchisuudhaan waliin nu qabanii konkolaataa torbaan fe'anii hojjechiisan jechuudha. Osoon namni bilikeessa jala ciisee ilaalee jechuudha. Waa takka dhaabbanni waliin jiru humarraa itti as keessa jira fannoojiin
jira IOM fi hundaatu biyya kana keessa jira garuu bakka Somaaliyaa fi Khaliij Habasha nabtaniyoota silaasaa biyya tokkotti rakkoon isaanii furmaata argatti biyya kana keessatti sagaleen Oromoodhaaf bilaaklistii jiragaltee waa takka hin dubbannu sababni ummata koominitii Oromoo bakka bu'een hin deemu tureetu gara koominitii Itoophiyaa ta'anitti warra hin baasii galtee biyyaadhaan dhufutti jijjiiramee bilchiginaa wajjin akka ol keessa taasisee akka sagaleen keenya waa takka yaman kana keessatti Caalu gareen baqattoonni gara Saudi Arabiyaa imaluuf yaadan daandii waan cufameef biyya baay'inni baqattoota Afrikaa irra ta'an akka malee dabalaa dhufe jechuudhaanis dubbatama. Biyya wal waraansa keessa jirtu Yaman keessatti baqattoonni ajjeefamuuf hidhamuun murtii malee turuunis baramaa kan dhufe ta'uun ni beekama. Dhaabbileen dhimma baqattootaa irratti hojjetan UNHCR IOM fi kanneen biraa rakkoo baqattoota irra gahaa jiru kan osoo arganii deeggarsa taasisan tokkollee kan hin qabaanne ta'uu himatu baqattoonni kun. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad ebla 2018 ture kan muummee ministeeraa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny irraa aangoo fudhatan dhufaatii muummicha ministeera Abiyyi Ahmad kanaaf bu'uuraa kan ta'e warra isaa uummata Oromoo addatti qeeroon sadaffaa muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad Finfinnee hoteela Sharatan keessatti geggeeffamee jira. Mormii ganna afuriif qeeroon Oromoo geggeessan dhiigni baay'ee dhangala'e lubbuun Oromoota hedduu akka baalaa harca'aa ture. Ebla 2018 keessa jimaata akka irraa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad filatamanii paarlaamaa irratti haasaa dhageessisan keessatti ce'umsi aangoo kun carraa boqonnaa seenaa haaraa waan ta'eef miira itti gaafatamummaa olaanaatiin itti fayyadamuu qabna waadaa jedhu galanii turan. Haasaa daqiiqaa 35f godhan keessatti seenaa xaxaa Itoophiyaan keessa turte yaadachiisuun kan gara fuula duratti ibsanii waan furmaata ta'anis ammoo tarreessanii dubbatanii turan muummichi ministeeraa waadaa kallattii hedduu dubbatan kanaanis lammiilee Itoophiyaa addatti Oromoo fi hawaasa addunyaa biratti fudhatama guddaaf deeggarsa bal'aa argatanii turan. Addatti hidhamtoota mirga namoomaaf falmaa turan Itoophiyaa keessatti cubbuun hidhaman gallakkisuun adda durummaadhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad faarfamaa turan. Dhimmoota mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti cabaa ture akka kabajanii fi kabajsiisan biyyattii dimokiraasii dhugatti ceesituu fi garaagarummaa yaadan jiru waliif danda'uun gorsa isaanii ture muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad. Muummichi ministeeraa dhufanii ji'oota 3 keessattis labsii yeroo muddamaa kaasuun hidhamtoota siyaasaa kuma hedduu ta'an gad lakkisan Eertiraa waliin araara buusuun hojiilee jajjaboo jalqaba gara aangootti yeroo dhufan hojjetan keessaa isaan muraasa. Paartiileen siyaasaa qabsoo hidhannoo geggeessaa turan kanneen akka adda bilisummaa Oromoo faanis gara biyyatti galuun carraa guddaa ture. Miidiyaalee walabaaf karra saaqunis aadaa sirnoota duraanii Itoophiyaan turin muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad jalqaba yeroo aangootti dhufan hojjetan ture. Muummichi ministeeraa hojiilee eeraman kanaan sadarkaa idil addunyaatti fudhatamaa fi deeggarsa bal'aa erga argatanii badhaasa noobeelii nageenya idil addunyaattis gonfatuun kan yaadatamu. Haa ta'u garuu turtii ganna tokkoon booda bulchiinsi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad bakka duraanii TPLF itti deebi'uun mul'ate. Labsii yeroo muddamaa guutummaa biyyattiitti labsamee ture haa kaasan malee Oromiyaa gara lixaarratti uggura kumaandi poostii labsuun hanga ammatti ugguraan bulaa jirti. Namoota siyaasaa hidhuu, lammiilee nagaa ajjeesuu fi walitti bu'iinsi sabummaa fi amantii irratti xiyyeeffate kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti eegalame itti fufee jira. Addatti miseensonni ABO fi KFO hidhamuun Oromiyaa keessatti PP'n deeggarsa bal'aa qabaachaa ture akka dhabu isa taasise. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessan booda obbo Joowar Mahaammad, obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee Oromoonni hedduun hidhamuun raafama siyaasaa Itoophiyaa hammeessee ture. Kanneen hidhaman mirga waabiitiin manni murtii akka gadhiifaman ajaje ammoo gadhiifamuu hanqachuun olaantummaan seeraa wirtuulee haqaa gaaffilee jala akka galan taasise. Gaaffin afaan Oromoo fi dhimmi magaalaa Finfinnee dagatamuun Oromoota hedduu muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad dura akka dhaabbatan isaan taasise. Muummichi ministeeraa araara Eertiraa waliin buusan irraa kan hafe tarkaanfileen jijjiiramaaf isaan fudhatan hundi bakka TPLF duraanitti deebi'e. Waadan galame hedduun ammoo osoo gara hojiitti jijjiiramin fashalaanii jiru. Waraana Tigraay keessatti geggeeffameen ammoo lubbuun lammiilee dhabamuu fi yakki waraanaa raawwatamee jira oduun jettu erga dhagahamee muummichi ministeeraa biyya keessa fi alaa akka malee qeeqni itti jabaatuun kan yaadatamu. Dhimma dhufaatii muummicha ministeeraa ganna 3 ilaalchisuun fooramiin tokko hoteela Sharatan keessatti guyyaa irraa geggeeffamee jira. Hoggantoonni mootummaa federaalaa kan naannolee abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa artistoonni fi atileetonni akkasuma bakka bu'oonni hawaasa garaagaraa waltajjii tanarraa qooda fudhatanii jiru. Mariin kun muddama siyaasaa Itoophiyaa furuu irratti kan xiyyeeffate osoo hin taane kan paartii Biltsiginnaa deeggaru tahee mul'ate.
Biyya Taayiwaan keessatti balaa baaburaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 48 du'anii kanneen biraa dhibbootaan lakkaa'aman madaa'anii jiru. Balaan lubbuu namoota hedduu galaafate kunis Taayiwaan magaalaa Hualien jedhamtu keessatti dhaqqabe. Baaburri furgoo 8 qabu kun erga konkolaataa tokkoon walitti bu'an booda daandiirraa bahee gara galuun balaa kana geessisee jiru. Aangoonni biyyattii dubartiin balaa kanarraa lubbuun haftee